Manni maree waloo paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee filannoo waliigalaa caamsaa 24 bara 2018 adeemsifamu ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kenneera. Manni marichaa erga hundeeffamee eegalee dhimmoota siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa akka biyyaa fi akka magaalaa Finfinneetti jiran keessatti qooda isaa bahateera kan jedhan walitti qabaa itti aanaan mana maree waloo paartilee siyaasaa magaalichaa obbo Zarihuun Kormee filannoon waliigalaa marsaa 7ffaan nagaa, haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf hojjetamaa jira jedhan. Filannoon kun karaa dimokiraatawaa ta'een akka gaggeeffamu, haqa qabeessa akka ta'u, hirmaachisaa akka ta'u gochuuf miseensota paartilee mana maree waloo keessatti hammatamanii jiran code of conduct irratti leenjii kennuudhaan mirgaaf dirqama isaanii akka ba'an gochuudhaaf leenjii garaagaraa kennaa jirra. Karaa biraatiin hubannoo cimsuu waliin wal qabatee filattoonnis karaa hirmaachisaa ta'een kaardii filannoo akka baafataniif manni maree kun xiyyeeffannaan hojjechaa jira. Filannoo waliigalaa marsaa 7ffaa ijaarsa sirna dimokiraasiif bu'uura taasisuuf rakkoolee mudatan mari'achuun furmaata waaraa itti kennuuf manni marichaa tokkummaan hojjechaa jiraachuus dubbataniiru. Filannoon kun ijaarsa sirna dimokiraasiitiif bu'uura akka ta'u gochuuf manni maree paartilee siyaasaa yeroo kamiyyuu ol walitti dhiyeenyaan mariin rakkoowwan qunnaman hiikuudhaan filannoo kanaaf bu'uura kaa'uudhaaf waliigalteedhaan hojii hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Paartileen siyaasaa mul'ataa fi karoora isaanii uummataan akka gahaniif manni maree waloo paartilee siyaasaa magaalaa Finfinnee hojii eegalame cimsee kan itti fufu ta'us obbo Zarihuun ibsaniiru. Itti fayyadama miidiyaa irratti karaa haqa qabeessa ta'een carraa walqixa ta'een akka kaasnu gochuudhaan falmii gaggeessaa jirra jechuudha. As keessatti karaa hirmaachisaa ta'een karaa walqixxummaa mirkaneesseen yaada isaanii karaa ifaa fi bilisa ta'een akka filattootaaf geechisan gochuu waliin wal qabatee manni maree paartilee waloo siyaasaa hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Paartileen siyaasaa heeraa fi dambii filannoo eeguun dantaa uummataa fi biyyaalessaatiif dursa akka kennan jiraattonni magaalaa Finfinnee immoo yeroo muraasa hafe keessatti kaardii filannoo fudhachuun filannoo waliigalaa kanaaf qophii akka taasisaniif manni maree waloo kun waamicha dhiyeesseera. Heeraa fi dambii filannoo eegnee filannoon kun haqa qabeessa, dimokiraatawaa, hirmaachisaa akka ta'uuf yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannaan manni maree hojjechaa akka jiru kaasuu barbaada.